مرة قال قالوا waan tokko tokko rabbiin ofirra sodaatuun akkaataan itti kennite amma nu poostii wayii argeenta shamarran poostii goote takka naa ergi jettee itti kennite warri hawaalaa kun amma samooni Dubaay kana keessa warra hawaalaa dalagu Itoophiyaatti birrii harkaa qabanii saamaa turan ari'aa turan abbaan fi maatii tokko guutuu kan hidhamee jira abbaa faa miskiinticha homaa quban qabne algaa isaatirraa qabanii hidhan meeqa jira jechuudha akka dhugaa yoo dubbanne isini galee koomentii barreessaa jedhanii manuuyyuu ishee nutti godhaa turanii koomentii gaggaarii nutti Amanna shaagalchi asli amanna shaa. isini galee eenyuun buusee galchanii as keessa jiru hundi isaa guguddaa. Laan jalaa Bu'in jiru bu'in ati irratti nuu qabda. Mucattii bareedduu tana buusa mucattii bareedduu takka buusee galcha meete amanna shaa. waa'ee mucaa kanaatti ko dubbachuu barbaada asli. Wallahi du'a duuti. Nullee nutti maa mucaa faabeen isaa beenaa lafarra beenaa waliin nyaannee beenaa mucaan gartee duuti nama beeneen tokko jaanii wanni godhan jiru waan rabbi fide alhamdulillah wanti malee wanni goonu hin jiru sharafa jannataa godhu isiniin beekne akka gara akkana gara isin nyaataan warri beekne waliin nyaannee waliin guddanne waan godhu. Ta'u ijoollee safaraati isin jiloogi. Wallahi billaan hin beekani waliin asitti illee waliin turre biyyatti illee waliin fuula tokko taa'anii guddan. Wanni goonu hin jiru beektaa. Asli wanni akka mucaa kana gara laafessaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Wallahi mucaan kuni mucaa akka malee akka gartee hiriyoottan akka shabaabummaa keessa jirrutti akka nama gartee miidiyaa kana fayyadamutti duuti mucaa kana onnee kenna hunda cabsite wallahi. Mucaan kun haadha manaa isaa wajjin gabbaheeti sa'aatii sanatti bilbilee sa'aatii sanatti dhagee jechuudha yeroo masan baabaan Nuraddiin bilbilan kaasu taateen akkasii suni akkana namatu Dubaay xamrii ta'e jennaan ni beeyta akka warra Dubaay kana baay'ee jaaladhu ni beeyta sii galee kanaafi akkamitti daqiiqa lamatti moosaa jedhee asii achi bilbile baabaan Nuraddiin hin kaafne nama biyyaarratti bilbile wallaahi dhaabachuu dadhabee ofirra gattaa'e dhaabii dadhabe sii galee duuti tuni du'a akka malee garaa nu nyaatte du'a akka malee gartee mucaa yeroo gaarii illee haa du'u mucaan ramadaana keessa illee haa du'u garuu immoo akka malee jechuudha du'a akka maleeti du'a garaa nu nyaatte du'a garteetiin nadaamaa qabdu waan taateef obboleessa kennarraa namni haqqii qabu har'a ana gubbarra dheengaddanarraa agarsiisitan malee osoo duuti sun ana taate osoo guyyaan kalee isa fudhate ana ta'e namoota hedduun ijoollee birriinarraa qaban dhagaa asirratti booyaa jechaa ture'an haga birrii tana qixxee kafaluu eegale dhagaati yoon du'e inni haa kafalu ilaa evin eda jechuu suuraa kee kaadhe isatti dhagaa booyaa warri birriinarraa qabdan jechaa ture ammallee immoo rabbiin eegan waan Hin kafala namni birriirraa qabda na biratti ana dubbisa anu irraa kafala walii qabe akkuna jiru wallahi. Mucaa kanarraa deeyni isaa Mucaa kana namni birriirraa qabdan yoo jiraattan Oma waan akkana maatii isaatiin hun gahina nuti hiriyoonni isaa ijoolleen biyyaa hin jirra jaartii isaa maal hin ilallatu. Naa barreessa. Kuni waan firallee ilaallatu miti firri isaa hundi yaa mucaa akkaawuntii inni irratti argaa ture nama hundatu beekaa risiitii haati fidattee yoo jette Oromoon galaana duuti du'a nadaamaa qabdu duuti du'a obboleessa kennaati du'a aanaa aalii qofaa osoo hin taane du'a obboleeyyan isa fakkaatanii hundaati kun. Kanaafi hundumti kenna waan immoo haasoynuu fi waan dubbannu qaniin du'aan beekamu osoo laallannee gaariidha waa'ee du'aa kanarratti waa'ee mucaa kanarratti mana banatanii waan hin taane haasa'uun asli mana banatanii gartee suuraa mucaa kanaa kaayachuun asli meelaali nama du'e nama qabrii keessa jiru kanaaf warri waa qabdan kunoo doktora guddaa bira koota waan barbaaddan haqqii irraa qabdan ragaa guutuu wajjin ibsadha Oromoon immoo galaana namni mucaa kanarraa waan kanan goone hin jiru. Kanuman ibsachuu barbaada ulfaadhu galatoome asliyatillee nama sitti dhufe seeraan nu keessummeessi kunoo koreen Dubaay keessatti ijaaramtee jirti deeyni mucaa kanaa kafaluudhaaf koreen ijaaramee bilbilallee seeraan namarraa kaasanii seeraan bilbilatanii mucaa kana waan irraa qaban sirnaa naa himatanii suuraa isaa kaa'u osoo hin taane bifa adaba qabuun bifa boranillee hin du'aatiin kanaaf hundumti keessa warri waa nama birraa qabdan gaafa namni amrii ta'e miira keessan galina suuta gaafadhaa deeyni san immoo namni makafalaa jechuu barbaada. Salaamu alaikum.
السلام عليكم عليكم ورحمة الله السلام. وبركاته. Amana shati carrakan name amana shati. Aye. Dubbadha obbo Amaan. الردي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. دكتور جالاتوما نافولشاكا وروني اسندورا ندورا سكيسة جرتن اسندو برفي اسندورا دبتارا. دكتور أنا ما مچان كاليسا نبرا غرا غندا أكرا ديمي كوني أنا أفسد دادا مچايون إني فودي نمني تيروم سيسيلي أنو ما انتلو ما بديرا كياتي Eshi. xiqqoo isii wanti garaa nama nyaatu duutii dhaloota namni lafaa ol deemaa wahii sanuu sagantaa wahii qabatee sagantaa harkaa qabu san otoo bakkaan hin gahin yookaa xaaree irraan gahatee yoo inni jedhu san xiqqoo nama dhukkubsa. Mucaan kun gara biyya biraatitti imaluudhaaf gara Awurooppaatitti deemuudhaaf fiizaa barbaadataa ture. Fiizaan isaa kun yeroo dhiyoo tana dhufeef. Akka karoora rabbiititti taa malee akka karoora ilma namaatitti hin ta'u. Ramadaana kana booddeedha silaa kan meedikaala qofatu hafaaf. Garuu rabbi ammoo akki murteessi akkanuma. Duutii ilmi namaa kamuu numa du'a. Bineensi illee nama nyaata. Konkolaataan abbaan deemuun illee barbaadde qilee namaan buutee nama nyaatti. Guyyaa irraa inni namni du'aatuma oola rakkoo miti. Wanni xiqqoo isii ana garaana nyaate namni gugurdaa jedhamu. Odoo waa addaan hin baafatin. Odoo haqa namaallee yoo taate jala bu'anii hin hordofin. Odoo haqa mucaa kana bira jirtullee odoo waan tokko wayii hin qulqulleeffatin. Kaleessuma inni du'ee kaleessuma mucaan kun qabrii galee kalee galgala amma namoonni gugurdaa jedhamu suuraa isaa kana baangiraawundii kaayatanii irraa iyyaa turan waan hin beeynitti namni biyya biraa jiru nama tokkocha as bayaatti ragaa qabatamaa qulqulluu wajjin waan kana biraa qabna jedhaa jedheen aan ofitti fudhadheen mallaqni daa'ima isaatti yataamaan gargaaruudhaaf walitti qabnee jira. Yataamuma san keessaa birrima san keessaa kafalla jennee kaleessa fakkeenya mi'attiin takka feesbuuk ofiitti irratti maxxansitee turte dirhama 1,200 biraa qabatte. Galgala akka qabbarree dachaaniin odoon dhaabatiin sa'ama sanitti dabarsine miceeyoo suni akkaawuntii isii irratti. Wanni ragaan isiin qabduu hin jiru miceeyoon suni. Laali biraa qaba jette malee akkaawuntiin itti ergite harkaan itti ergite maal hin jenne isiif rabbitu walitti dhufa gara ta'eenuu haa ta'u jennee dabarsineef. Warri achi asiillee ammoo ragaa qulqulluu akkaawuntiinis haa ta'u sagaleenis haa ta'u barreeffamaanis haa ta'u qabatee as dhufa taanaan wallaahi sa'a takka jalaan tursiin sa'a takka sababni isaa maaliif innuu dhabee deemee ta'isaa maal goonanu duniyaa tana nullee baruu dhiifnee biraa deemna haga danda'ametti ammoo wanni nu isaa godhuu dandeenyu jiruu duniyaa tanarratti araarama isaa kadhatuu fi yoo deeniin isarra jiraate deenii tana isarraa kafallee qabrii keessa nagaan isa ciibsuudha nu. Kanaaf biyya tana keessa waan tokkotu jira Dr. Asli waan ati hin beekne jechuudha. Namni birrii dalagu biyya kana keessatti hin beekaa. Risiitii kooppii godhantu jira. Ka idii ta'utu jira. Noormaalii waanuma akka amma galee kakkaatee kanatti jechuudha. Risiitii kana namarra erganii mallaqni kun sirratti galeera amma barbaada amma haatitii hospitaala keessa jirti amma abbaan kiyya kun akkana jira handaaftatti rabbii jedhi amma naan dhaqqabe namaan jedha sanuu dubartii fa'a nama godha waan akkasii. Ana marraa baay'ee na dhaqqannameera wanni akkasii. Namni baay'ee illee ittiin nyaatameera waan akkasii. Ka jiruu akkana godhan karagaa silaa waan wahii ofirraa laaluu danda'u dhiisiiti. Nama du'ee qabrii jiru ammoo zaalimni dura rabbiin sodaatu har'allee akkanatti deemaa jiraachuun malanii. Wanni qulqulluu taanaan waan qulqulluudhaan as fidanii nutti as baafnaan wallaahi kunoo isinii baafna. Anamma har'a birrii kaleessa fakkeenyaaf galchine hadha Nuuraddiin baabatti ergee itti argisiisa kunoo birrii 200 meetti sanii galchine irra jedhe. Kanaaf haga danda'amutti waan san irratti waan san badii fedhe yoo qabaate ilmi namaa eegatu eegooda bakka reeffi namaa kabajaa qabaatuu qaba nama jiru san fayyadamanii fedhi kootu kafali jechuun wayya fakkeenyaaf anamma isaan akkas jechuun suuraa kiyya baasanii wallaahi ana yoo na gaafatan irra filadhaan. Dhugaa rabbiiti dhugaa. Kanaafi akka kanatti nu hubadhaa wanti ammoo mucaa kanaaf namni haqa isaa as fidatee irraan kafalle hin jiru. Nullee akka itti gallu beeyna malee akka itti duunu hin beeynu. Akkuma amma reefuu isin jedhaa turtan isin jala ture mucaan kun odoo biyya tana keessa jiru abbaa isaa dhabe. Odoo biyya tana keessa jiru haadha isaa dhabe.
haati sun akka abbaa isaa isa duuba dhabdetti akka obboleettii isaa isa duuba dhabdetti wallaahi kaleessa ganama mucaa kana naa galchaa jetti. Ofii kiyyaan bilbilee ani haasofsiisee amansiisee amma sa'a kanatti akkaan biyya kanarraa kaargoon deemaa hin jirre xayyaarri akka deemaa hin jirre itti himee rakkoon akka jiru namni fayyaa qabuyyuu akka deemuu hin dandeenye itti himnee amansiifne biyya kanatti awwaalle. Haati sun tanaa booda namni kamuu yoo shaanxaa qabatee biyya Arabaa irraa galutti adada ijoollee namaata biyya namaatii galtu argituun inuma bootti isuma eeydee beeki haga gaafa ofii qabrii deegamtuutti. Wallaahi kanaaf jennaaniin hundumti keenna rabbi haa sodaannu. Duuti tun ammoo naqattu nu hunduu morma fannifannee deemaa jirra. Boru duunaa haa beeynu. Nama du'eerraa ammoo adaba haa godhannu. Yoo dandeenye jechuudha. Yoo dandeenye haa gargaarru. Yoo gargaaruu hin dandeenye ammoo arrabaan du'aa deebii nuu deebisuu hin dandeenyetti waan hin taane hin fayyadamnu. Mucaa eenyu u'uu jedhamu san maqaan isaa u'uudhaami mucaa sun. U'uu namni jedhamu hin jira. Mucaan u'uu sun amma kalee galgala baay'ee iyyaa ture ilaala asirratti. Iyyaa ture. Suuraa isaa kaayatee gadi buusii jedhanii. Mucaan osoo nu batin dubbachaa ture ishee kadhaabsiseera na dhaabsise. Saafiin yoo san Hosseeni haasaa ture. Saafiin Hosseeni ennaan saafiin arrabsee gad darbe. Sii galee? Kanaaf namoonni akkanaa kun yoo adabatan irra gaariidha. Nama biraa dhiifama gaafachuu hin danda'an. Isa ammoo deeganii dhiifama hin gaafatan. Ofiif jedhanii nama du'eerraa haa adabatanii. Kadeenii isarraa namni qabu ammoo dhufee nu haa dubbisu. Yoo barbaade lakkoofsa kiyya erga. Yoo barbaade kun nu raddiin baaba haa dubbisan inni haa dubbisu. Anatu kafala abbaa fedhe haa ta'u. Amaan asirratti ani asli maal dubbachuu barbaade beektanii tokkoffaa mucaan kun qabrii keessatti deeniin hambaa irratti nafinidha. Ani yoo gatte kaatama namni 18 na bira jira. Jeneraal Hussein faa dabalatee Doombir faa dabalatee hedduun isaanii rabbii jedhaa nama irraa qabu kallattiidhaan nutti fidaa. Mallaquma yaatiimaaf guurame san keessaa iyyuu kenninaa waan jedhan kaasanii jechuudha. Namni nama gaafatu risiitii feekii qabatee yoo dhufellee kun ifaa fi bilisa ittiin beekama jarana. Wal sobuun ol gowwoomsuun hin danda'amu. Namni biyya kana keessa jiru ispeeshaalii waliin gowwoomsu. Tokkoffaa namni gaafa hawaalaalleen walirraa ka fuudhee walitti kennee mucaan kun darbee jira inni hin jiru. Haasaa bilbilaan waliin haasaantu jira. Iimoon hin jira. Waatsaappiin hin jira. Kallattii kamiinuu aappii kamiinuu sagalee walii godhanii achirra dhaabatanii tilmaamuun baay'ee nama rakkisu. Ammallee namni haqa osoo du'arraa hin qabaatin du'arraa qaba jedhee dhufe inni du'aadha. Ragaadhaan ka qulqullaa'ee kennamuuf ta'aa jechuudha. Eenyus haa ta'u eenyullee haqa irraa qaba taanaan haqa mucaa kanaa haga lubbuun jirru jiraattonni ummaan biyya kana keessa jiran irraa akka kafalan shakkii tokkollee hin qabnu irraa kafalamu. Haa ta'uuti garuu namoonni dhugumaan dhugatti ane namni lama na dubbisee lamaan san keessa ragaa guutumaan guutuu hin qabu waggaa 4 ani akka itti kenne mootu akkanaa jettee bilbila ho'ishii waan hojjinaasa hin jiru hayyee amma akkamitti sii kennuu dandeenya ragaan maaltu jira ree jennaan hayyee rabbii kiyyaa jecha dhiisee fi jette so haga danda'amaa akka ta'een eenyullee taanan hin darba jechuudha namni addunyaa kanarratti hafu hin jiru nullee haayixii namaa nurra jira boru darbuu dandeenya osoo darbuu jira haayixii namaa sirraa qaballaasan du'i. Ani wallahi akka haasaan kanaa miti asli wallahi rabbii kiyya akka kadhe namni baabarraa qaba jedhu sitti haa dhufu anuu ofirraa kafala. Na gaafadha namni baabarraa qabdan asi gaafatan. Ustaadha carraa kenna. Wallahi ansi himaa dhagaye namni amma ana kana himatu si hima waanatti himatee mallaqa isa yoo deebisiisuu dadhabe deemee na arrabsa koomentiidhaan waa barreessa. An namni waan irraa qabu sitti haa dhufu na gaafadhu osoo lubbuun jiru anuun kafalaaf. Ustaadha carraa kenna ustaadha dubbadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Jirtani hundi keessanuu. Wayya. Wallahi fotoo mucaa sanii kaasirra deddeemu argee hedduu tokko duraanillee xiqqoo inni argaa sooshaal miidiyaa irratti hedduu nama rifachiisa. Duuti ammoo gorsaa ittiin gorfamuufi. Adaan duuti yookaan nama dulloome yookaan nama dhibame osoo hin tahin nama kalee jiru nama har'a deemaa jiru ni qabatti jechuudhaaf hiriyyaan nama wayita nama biraa du'u gorsa abbaa faati wayita nama irraa duutu gorsa carraan anallee gahuuf deema jechuudha. Sun achitti tataanii namni deenii walirraa fuudhuun haarawaa miti kun. Wanni Rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni tokko yoo du'e deenii irraa gaafatuuf namni waliin jiraatu tokko wal deenii eeysuun dirqama.
صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه نما لقانا ما فودي صحابان وفر فوتينا تو كفالة جدي أبو قتادة فرا كفالات ترتجر كرسول له في فودي را كفالة جرا مفيساتي كوني وان قدا دبتاني وانا جدني مجنة من ورد والك كيف تشونا من نما ولد اندروم وان جراتي أرجمي كفالو ماله ما في برينا ما فودني أو كم ما في بري جراتي كوني وان دبتامو كبامتي وان رتا سواني متي أبان وإراك أبو namni waan haganaa tana naggaade namni waliin dalaguyyuu walirraa kafalaa ol fuudhee namni ragaa isaa dhiheeffatee ka risiitii feekii hin ta'in amma risiitii feekii amma namni martinuu bakka akkanaa kana ka himatamu meeqa jira ka qalbii ofii keessa yaasee badii himadhee waa fudhadhuu jedhu hedduu jira. San ofirraa eeganii kafalanii fi hin kafalaniif abbaa dhufe. Haa dhiyeessanii mee akkuma nama achi akka Dubaay bira iyyuu tartu warra waliin dalagu kanneen bira iyyuu dabartu birriin warri namni sarraa qabu. Namni waliin jiraatu namni walii godhu hagana. Tasadaffaa ammoo namni keenya namni saba keenya kanatti maaltu baratame nama du'e arrabsuun wannaa ta'ee jira amma normaal waan san ta'ee jira normaal amma reeftan asliin baanu san normaal ta'ee jira ummata jaarraa abbaa gadaatii fi jeneraal waaqoof guutuu fa'aa jaadamsaa iddoo fa'aa liqaa irraa fuutee duute jara yuuf duuba keettee arrabsaa turte turniin warra sira yaa'ee waan arrabsu kana irraan kaayinaa kaniin ilaalina ummata gurguddaa saniinuu nama uf duuba kaayee arrabsutu dargaggeessa akka isaanii ka isaan keessaa du'e ka beekan ka silaa sababaa waan itti himatan qaban kana arrabsurraa irraan goru kunniin. Kana irraan kaayatinaati namni nama du'e arrabse ammoo wallaahi aziim halaakni sanii oliin jiru. Ka jiru yoo taate dhiifama gaafachuu dandeetta. Nama islaamaatii miti du'aa kaafiraan arrabsinaa jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam qur'aanaan dubbatee rabbii. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم حتى دعاء إساني الله الرب سناجر دعاء كافر عليه دعاء أنا مربي تأماني الله الرب سن أورغان مالي نمجروتو تيرك كتاجر نمجروتو وان سنين كمان كنافو وانا كنا ديساتي أملا كنا ديسا أملا كنا نقولتناتي كنو نوري أسجر أمني أسجر سنين كفل أجر نمن سنين كفل هنجن ننجر رجاء كسن إيه فدا فردا كنو نردين أسجر amaan faallee kun dubbataa jiran in kafallaa fi jedhaa jira namni siniin kafallu jedhan jiru birrii tantee himattee fudhachuu malee wani nama du'aa arrabsitee maasiyaa ofii fuutuuf takka illee hin jirtu. Kanuma bakka xiqqoo dogongora reefi takka isin sirreessuu fedhee du'a faca'aa rasuulli sallallahu alaihi wasallam irraa maganfatan du'a dingataa. Du'a dingataa yaa rabbi na ajjeesin jedhanii rasuulli irraa maganfatanii du'a faca'aa osoo kadhatu hin ta'in du'uma nagaa rabbiin nama ajjeesuu ta'ammallee gartanii ta'ammoo dulloomanii bututu ammoo sadirraa maganfate rasuulli sanillee. Suzirriidha dulloomanii bututanii harka namaatti galuusan dulluma nama totoraasiftu san irraa maganfatanii taan ammoo du'a faca'aallee irraa maganfatanii duuti dingata yookaan waan dhaamachuu qabdu osoo hin dhaamatiin deenii namaa osoo ofirraa hin kafaliin waan hedduu osoo hin godhin yookaan waan bootaa qabsiiftu osoo bootaa hin qabsiisin si fudhatti irraa maganfatan sanillee akkasii sireeffattanii inshaallah xiyyeeffanuma rabbiin isaa rahmata haa godhu warra jannata rabbi haa taasisu dilii isaa rabbi haa dhiisuu fi wanni barbaachisu ammoo du'aayii walii godhutu barbaachisaadha. Inni ammoo inni hajamu yoo si dhukkubsattee lallaafattee waa qabaatte ijoollee hirtee akkasuutu fi akkas saniif irraa maganfatan. Anfaadarii yeroo tokko dhukkubsattee waa hunda na dhadhaamee deebi'ee fayye kodoo jira. Fudhattee reewwan dhaamametti. Lafa faa ilmaan gabaatu jedhee kan irraa guddaa kana naa dhaabee farda faa kana naa dhaabee. Haraama sana immoo fudhachuun hin ta'u. Maaliif? Hin ta'u dhaamansa wanni jedhamu hin jiru. Qabeenya abbaan dhaamu. Nuu qoodee nuu qoodee. Yoo faraayida illee ta'e dabarsuu hin qabu guddaa wayitu sii kennuu hin qabu walqixatti sinii kennuu qaba ilmi xiqqaan. Hangafaa baran. Hin ta'u hangafaami inshaallah abbaa maan taane hangafaami walqixa fudhattan hundi keessaniyyuu. Hawaa innuu durbi nisii dhiiraa fudhatti. Durbi walakkaa dhiiraa fudhatti akkas seera shari'aa kun. Akka naannoo kennatitti. Walaa akka naannoo jiru shari'aan bulla haqa amma namaa nyaachuu jirtan haqa durbaa nyaachuu jirtan warri faraa'ida durbaan kennin hundi keessan hundi isaanii. Dhageeffadhaa ka amma isinitti akka yoo saniititti. Hayye. Ana moosa waan qaban guutuu ana kennan iyyuu hin barbaadu. Min beeka. Meeshaa waraanaa jedha. Kooraa farda jedha.
qooduma keessa iyyuu hin galu ilmaan gafaati kennan. Akkas godhanii waa hedduu fuudhaa bara ilmi hangafa. Anamma hangafa waan ta'eef qabeenya faadarii parsantii 75 gara kiyya dhaadhaman faadariin gaafas. Deebi'a hin fayya yoosu fayyadu maqa. Ati akkasitti parsantii 75 baara deebachuu muratte. Hin gaafne. Abbaan waan ilmaa kenna itti gahee abbullee ni danda'a sun rakkoo hin qabuuti. Amma wallahi Horii qabaa yoo amma lafa yoo sannaa kennan keessa amma facaasanii wayii naaf bitanii yoo kana gaafadhee horii 6 moo 7 qaba abbo waggaa meeqatti. Zulmii nyaataa namni hedduu wallahi namni keenya sun yoo ta'anii ilaalan ilmaanuma hangafaattu qabeenya hundaa guuratee warri duubaan dhufe baharaa fi maaliin liibiyaan du'ee dhumate waa kasabata. Zulmii guddaadha wanti sun hundisii zulmii nyaachuu. Akkam ta'uu qaba. Akki ta'uu qabu ilmaan isaa waan qabu lakkaayanii dhiiraaf 100 yoo kennan dubartiif 50 walakkaa dhiiraa fudhatti. Akkasi faraa'ida qoodanii ilmi xiqqaa fi guddaallee waluma qixa fudhata. Wani takka garaagarummaa hin jirtu keessatti. Akkasi fudhatee waa isin gaafadhaan. Deemuu qaba. Fakkeenya abbaan ilma 10 yoo qabaate kurnan keessaa tokko ka jaalatu qabaachuu mala. Eenyullee kana hin beeka. Nullee ilmaan qabna. Anamma ilmaan 4 qaba. Ilmaan 4 kana keessaa yookiin tokko keessaa ka jaaladhu qaba jechuudha. Ka jaaladhu sanii yookiin waa irra dabarsee kennuufii danda'a waan keessaa ijjina laaltuuf. Osoo anuutu ijoollee tana qabee deema jedhee waan laaluuf. Isinii galee. Mee waan kana hoo akkamitti ilaaltan? Kama akka keetii kanatti argame sahabaa rasuulaa keessatti abbaan Nu'umaan ibn Bashiir mucaa isaa kana gabra kenneef. Gabra ni beekamne dur namni gabra qabaa miree ni jaalataa gabra kenneef. Dubbii isaa gabra kennuu tanarratti rasuula ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam ragaa godhuuf itti dhaqe. Yaa ergama Rabbiin Nu'umaan kiyya kana ni jaaladha. Gabra kana kenneefi jennaaniin rasuulli sallallahu alaihi wasallam ilmaan tee keessa ilmaan tantee hundaa kennite jedheen. Lakkii isumaaf kenne jennaan hanna irratti kan ammallee gartanii haraama irratti ragaa nan godhin jedheen. Ragaa wayitu siin tahu yoo ijoolleen tantee jedheen hundisii akka tola sitti ooltu ni feeta. Ijoolleen tantee hundisii akka si jaalattu ni feeta. Ijoolleen tantee akka si hundisii araarama si kadhattu ni feeta. Hundaafuu kenni jedheen yookaan ammoo amma deeffadhu jedheen abbaan irraa deeffate. Dhorgaadha jaalattaa mi'aan gafetoo jalatti hunduu ilma keeti gudeeda keetti irraa bahe ija takkaan laaluu qabda. Gara faraa'idaatitti ija tokkoon laaluu qabda. Amma yaadni baabaa ifa isiniin taane baar. Ifa naa ta'e yoon jaaladhaa isaa. Anatu sirriitti adda isinii baasa. Ayyee. Yaadari mee qaba gaafiin baabaa. Amma fakkeenyaaf anu ijoollee 5 qaba haa jennu. Ijoollee 5 keessaa 2 qumaartanya haa jennu. Qalbii tiyya keessatti fakkeenyaaf yoo ijoollee tana qixa qoodee fi 2 qumaartanyaatuun boru gurgurtee qumaariin taphatti. Tanniin ta irraa 3 wayyaa ta qumaariin taphanne tana gayaa tanniin yoo irraa hawade gaafsu waan xiqqoo kennee tana fixxillee tana biratti hara galfatti jedhee ilaalcha amala jaraa keessa namni amala garagaraa qaba garaa tokkorrallee abba tokkorrallee dhadhatu. Ilaalcha kana yoo wal dabartanii foo ittiin jedha baaban akkasii baaba. Yaanni kiyya akkasuma asli. Jechuun ijoollee tanallee naa guddisaa jechuun naagale takka wata jalqabu warra naagale. Tokkoffaa namni abbaan fakkeenya ilmaan tanarraa yoo kadu'u taate qabeenyiin qoodama. Wattuma san haatillee waan haga ofii qabdu fudhattee hatta mana sanillee hiranii deemuu qabdi bakka sanirraa. Eessa deemti? Jaartii mana kiyya keessa deemti? Rabbi rahmata godhuuf ni heerumti. Jaartii teetii mitatti duunaan ni kenni irraa bu'ee jira isii. Yoo ta'annoon dhaabate taate yoo dhala dhaabde taate waan jettee. Maal gootii ijoollee biraa deemte yoo dhala dhaabde taate. Basli. Ustaaza. Na eega kama dubbii bitaa. Dubbii gaafii keessatti. Baaba duranii. Baaba dubbii gaafii keessatti dhufa. Ijoollee tana yoo ijoolleen xixiqqoon kan jiraattu taate waliyyii jira. Waliyyii jechuun nama abbaa yoo du'e abbeera jiraame obboleessi abbaa. Ijoollee tana qabeenya jaraa kana
namni waliyyee kun namni aanaan itti aanu kun qabuu fi qaba yoo ijoollee xixiqqoo qabeenya qabachuun beene taate haga isaan suuraan isaa keessa dubbatee rabbiin haga isaan bakka ballaganii qabeenya qabachuu gayanganitti ittiin kenninaa jedha waan isaan barbaachisu malee waliyyiin sun akkas godhee fi gaafa ijoollee tana jarri tun uf barte waa qabachuu dandeesse gaafa jedhan fuudhanii kennanii fi itti fayyadamti qabeenyi jaraa kama jaraati maqama jaraatiin ta'a. Abbaan ilma hangafaalee yoo qabaate ilmi akka hangafummaatitti ijoollee tana tajaajilee waan qabu san duniyaa ofiitiif tajaraa osoo walitti hin dabalin yoo walitti dabale ammoo tajaraas likkii isii beekee ofiis likkii keessaa beekee akkasitti waliin dalagatee waliin jiraachuu danda'a malee qabeenyi jaraa xiqqaa tahee guddaa tahee qabeenyi walqixa qoodama. Hundaafiyyuu ijoolleen dhiiraa walqixa fudhatti obboleewwan ijoolleen dubaraa ammoo walakkaa dhiiraa fudhatti. Waan amantii biraan qabaatin yoo ka kiristaana taatu taate hoo wal dhaaluun hin jirtu. Abbaan kee kiristaana yoo ta'e yoo inni du'e dhaaluu hin dandeettu. Abbaan ilmi kiristaana yoo ta'e dhaaluu hin danda'u. Hagana malee gara biraatitti wanti takka hin jirtu. Jaartiin yoo barbaadde meeqa fudhata? Jaartiin barbaadde jaartii amma baafni wannaadhaa baafni faraa'idaa herrega qabaa jaartiin yoo nama isii hajjabu jira haadhaaf abbaa yoo ka jiraatu taate akkasii paarsantii yoo haadhaaf abbaan hin jiraatin hangana fudhatti jedhamee baaba faraa'idaa jechuun baaba jabaadha. Ilmiin faraa'idaa tun ammoo waa'een faraa'idaa kunillee dura waan dachirraa fuudhamuuti jedhan. Dura alaamaa qiyaamaa irraa dura waan dachirraa ilmii dachirraa badduuti jedhan. Amma faraa'ida nam tokko namni itti hojjetu hin jiru namni qoodu hin jiru duniyaa taan ta duraa ijoollee duraa ilmaanuma hangafaattu guurataa warri duubaan dhufe nagammaan baharaan deemata akkasii jiraata. Kuni kasaaraa waan uummata keenyarra fidee zulmii guddoo deemaa turraayi. Tilaa jaartiin darsa ofii guurattee taruu qabdi. Taruu hin qabdu sudusa jedhanii yookaan sumuna gaafasii bakka 8 kaanii harka takka kennaniiftu jira. Gaafa bakka 6 kaanii harka takka kennaniiftu jira. Obboleessa kiyya tokko faadariin biyya alaa ofatee salaama na gaafataa jira mee qoya. Akkasii warri ammoo duniyaa dubartiin hin dhaaltu isiin jaarsa heerumtee argatti jettanii fudhattan dachaasafi. Warri hangafa ammoo zulmii nyaataa jirtanii hedduun keessa. Bee ustaaza achirra gaafii wayin isin gaafadha gaafeen gaafachuu barbaade asliin irra gaafatee ture. Fakkeenya duriyaa tana. Mee qoya takkaa qoya mee qoya. Salaamu alaikum Rashaan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wuccaa garii geettee. Gaa'e doftara gaa'e. Dheengadda kaa yeroo dhufte jira imaanaan dawwalirre ka'ee qofa dawwatee tarte. Telegiraaman keessatti barreesse kaasuu danda'u. Saambusaa sii fidee barsi laabannaati. Asumaan tarte anuma biraan. Rakkoo hin qabu. Dalagaa akka biree warra maal dalayde dalagaa argatte? Rafaadha dalagaan argate. Dalagaan agarre rafaaraa? Ijoollee Oromoo jirti bakka jirtu? Hin jirte. Tabiyyaa hojii dhufne jira. Ta duraan achi turte hin jirtu? Wallah haaroo hundu? Jechuun firii fi damoo xalaba? Xalaba. Dalagaa jaruma isin keessa ma ofii barbaadatan nama sii goona yoo ofii ka barbaadatan taate. Jaraan nu geessa malee. Ayye yoo rakkoon jiraate ka'initti bakka ijoollee sii godha. Ayye inshaallah. Gizee biyyatti wannoo jenne gaafa biyya jiran sirkii namarraan kaafne malee amma bakka wiccaa garii jirta namatti illee walqixa ishii jamaannee dalagannee biyyatti fooqii ijaarraa bullaalatte ishii. Eenga amma wiccaa garii jirta bar wal jabeessuu qabna. Akka deemtee dhiyoota naasiriin akkanatti anzarii biyya alaatiin qabodhee booda. Maa dhiyoo kana na jalaa qabanii birrii 250 kafalee baasee kasilaa waraana deemu warra obboleessa kiyya. Raayye. Wayye. Bakka akka hiritti yoo rakkoon jiraate ishii. Hayye inshaallah. Hayye habiibi. Eessa jira jettee gaafatarti si harkaa baasuuf itti. Laala bakkee jiru ni mamu amma gadda deeme. Bakka jirtu ni mine ishee. Hayye habiibi nageenya keetiif gaarii miti obboleessa dooktoraati booda miliyoona na gaafatanii duriyeensi qabdee kanarra.
Ayya doktor ayyash. هاي حبيبي بوليس بيالاتي كوا ما بودا بالي أرجع بودا أرجع يو نما بوليس بيالاتي كوا ما شاء الله تنادر بيالاتي وبوليسان كابو يتني بواتور تني دكتور والكتوي نجا Dengar deh memang orang ini biar di mana ya deh nuai nasu mana deh asih dah boleh tuh as Kairo kan awal dah boleh deh mah jadi يا di بو Kairo بقى ya بقى في الدي نمني كنا بيجي سجراتان جرام والله مو يا kau رفع ada بقى bab yang tahu kafale bahasa ya Allah ya Karim itu kan sudah lalu over وانت كسر الدمات تجرا بقى في الدي أشيز وجدت تجدر بمر أستاذ أقرأ غافي كنا Gabi ديتنا deh مشاهد دون نجا غافنا دافي بو درلي غافي انت يا درلي جاي وفي غافي غافتني مال بعدني مدي إن دكتور كان الراس غافي غافتني تراني غافا يا غافا باني دوي أبني كنا جولتو دالا هذا مناتي أمو نديمتي جتن نديمتو جتن لا ندمتي هاتي متي مناتي قولا فكين شيء جولن برتو سوتي قوتو دندي darah gurat deh ada yang tuh jalan قولا darsa fudhattee deemti jettanii darsa agam fudhattee ijoollee deemti biraa jettan. deemti Fakkeenya jedhan ijoolleen tun akkamitti ijoolleen tun xixiqqoodha. Yataamaadha. Abbaan irraa du'e yataamaa taatee jirti. Ammallee isiillee akkami shari'aa rabbii kun ijoollee yataamatti hambisa. شريعة Eessa وني شريعة deemtaa مالي jirra? بر وني شريعة مالي سرنا أرسيتي متي بيته شريعة ميون نقول سرنا أرسيتي متي Laa أما شريعة akkuma shari'aa sanitti waa شريعة isin كلا arsii وان dubbataa جارتي jiru. كاي Fakkeenya أبى ijoolleen سيلين tun قودة في hin فرنتي dandeenye. مهري وفي أشي قبل فرنتي Eessa إجولة deemtu تيسي إجولة ijoolleen تيسي متي بر تيسي fudhatan? متي تيسي متي إجولة أما جارتي مريو برباد يو طلعت أما جارتي فكينيا يو طلعت هر موسي سود يسود دندت ملك أسر رافضت باتي دا ولي غلطني ملك كفلا في سوسي سود دندت ملك مسينوسي سوى جت مبتي قبل سكنيته دموز سر رافضتات يوسي ساد غيرا دب شان كفلاتين سوسي سوى جت مبتي قبل jaartiin tiyya ilmoo Inni ufii dhabde birri kafalina jettee harma gaditiifi ايوه انا يو نكون بان كباتين كفلتي في يوسف كفلتي في يوسف ede kabbaanno شريعة لازم ما كده لو edaa كان بكا mirgi بيتك dubartii jaba شريعة ما مرقد برتي دي بس لا مرقد برتي تو كوفا ده Shari'aan dhukkeen irraa kaa'e. waan akkanaa ilmii guguddoo sana nimina dubartii zabana kanaan dandeessiftu wallahi waan akkanaa nimina hadiisa akkanaa kana akkuma dhoyse dhoysa hawaasa miidha malee hawaasan fayyadu akkam amma taayyoota agartee لا abbaa أواسا manaa فيدا agartee والله أواسا bakka فيدا نمني malatti fayyadu. كبجا وجي جراتا سلا هنطلق وسو دايما رد دربو باره هنطلق سلا قبتنا غا لما نو فيو لين قد Akkas jennaan osoo bara ustaaz osoo abbicha manaa san fuudhanii gara qabriitti hin deemin isin bakka biraatti akka deemtu gochaa jirtanii. لا إن ما أتي دونا Ijoollee بر yataamaa نكاس kana رقم تو كبرسي مبتي كبدي بر أتي دونا نكين برنجو بر Yadda كما amma ولي fakkeenya كيسن جرتو yataamaadha isin fakkeenya inni haaduu يا dhaqee تاما bada كمالي inni إجولة haaduu تنتي du'ee يا تاما jira إجولة تنتي هذا فبجرا هذا فبا كان كيو جرات جرا قديسا يو كان أبيرون جرات أبيرون yoo قديسا jarri hin jiraatin waayee yoo jarri hin jiraatin haati amma fakkeenya Obbole ijoolleen gariin sanyi zari tachi akkootti deeman. ishechuu hin dandeettu. Abbeerota Yataamaa guddisa. ijoollee tana Maarreesin ijoolleen sii dhabdee teetti mirga qabdi ati duunaan heerumuu mirga qabdi deemte. Akkam goota? haa ijoollee tana eenyu guddisa. Yoo akaakayu bakkoon hin jirre ijoolleen tana akkam taate. Ijoollee zarii teessantu guddisa zarii teessantu guddisa. Isiin ilaallatu. Shari'ammaan kun Fiddeen dhumne diqaalaa. ajaa'ibaa ta'aadhaan darsa Warra isiin fiddeen dhumne bara warra keessanii ijoolleen teessanii. isiin jireenya haarawa jiraatti deemtee Jireenya haala wajjin bartee kabajatti kabiraa wajjin keekii muraa kabiraa wajjin fata jettee jiraatte heerumte. biyya isiiti abo Andree qabri ciisaatiin kabiraa wajjin keekii murti Isiin baatii afurii fi guyyaa kudhan eeggattee heerumti. Ati ammoo har'a fuutaa boru fuutaa. Shari'aa keessatti isiin har'a duunaan har'a fuudhuu dandeetta. Boruu fi taan fuudhuu dandeetta. Isiin baatii afurii fi guyyaa kudhanii ofii teettee achi duuba furra deemtee heerumti. Baatii afurii fi guyyaa kudhan ammoo achuma turti. baatiin afurii guyyaa kudhanii sun bara akkuma jana jedhattu Jana jara hin jirtu achi keessa. akkuma jana jedhattee ka isiin ta'u ka isiin taane adda baafattu bar Ani doktor wanti na dhibe haasoo inni ustaana asirraa haasan kana ijoollee shamarran hedduu ta'etu jira. Galatooma ustaaza kennetti jala kanaa kana. Ustaaza garuu kolfaa jirti bar
حديث قرآن بر Waan قرآن nan يبر وني كن قرآن حديث أيوم تبر قرآن برون كن بر قرآن حديث أمي Qaraa nutti hima. Eh, Qaraa quraana qaraa nu hiika. أيه تك تك سي كرا Ayyee miyut godhadhu boona. فكين فما سورة الطلاق إن بيدني سورة الطلاق على ده أصلي كاتشينجيت سورة الطلاق إنجيت Gaayuun oolu jedha. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء بيتامي سورة مثلا رايو قلت ما فكين أيه أيه كسمتين آية بنيتين تك تك سي كرا أيه Baga gammadan ijoolleen shamarran. فطلقوا إذا طلقتموهن فطلقوهن جيتشون أيه دورا كسورة وانا الراسي إيه قلا كسورة بقرارة آيان طلاقا قدون أجرتي تك Takka garuu rabbiin jaarsuma kiyya umrii naa dheeresu isatti baradhee ka biraa baruu natti ulfaata jedha koomentii. akkana kaakunu akkase sani du'aa hin jabdu Ka isa caalu rabbiin si hiruun malaa yaadda hin eega deemuun jiraata ilmaa facaasanii. Ustaaza namichatu jedhan ijaan hin argu jedhan. Ilkaan illee hin qabuu jedhan. Jaartii bareedduu wayii qaba. Jaartiin sun midhaan kana akkooftee harkaan sukkumtee afaan alanshitee itti tufti jedhan. Akkasitti gaafa kan irraa duute boo'i jedhan. Cal'isuu didee sabbarii maalti sabbara. Rabbiin ta caalsa obsi maalitti obsa jedhan. Gaafa kaanii ta biraa fuudhe. Ta amma fuudhe tun midhaan kadhattee tiriin akkoofteet tumtee daayitee bulluqa gootee kartii jedhan. Ta caaltu rabbi si haa hiru gaafa du'aa du'aa waliif mitiire. Du'aayin gaafa